Achittumaa takka nafne Yes. nuti illee akka biraatti yoo nu baddallee anillee dhiifama yoon jechaanillee sidda achi keessatti waan si aarsuuf kana yoon keessa dabre dhiifama naa godhi. Isin hundi dhiifama naa godhaa walitti araaramaa wal jaaladhaa waliin jiraa jechuudha barbaadeeti. Zamaan ofii yaabii bisirraan gabbuu akkuma fuulli kee akkuma duraan ifee jirutti fiixaa yookiin. Zamana dubbachuu danda'a? VIP King kajoo kanaa si dura jira. Okay. Daa'ikuma lama qofa King dubbachuu danda'a guutak. Da'iiqaa tokko qofa kabajaa hojii. Atiin telefoonirra jiraan isaa. Ana waatti fufa. Zamano atiin maallaqa naatu sitti ergee anaatu maallaqa ergee harargee King jechuu mirgaan qabu mirgaan qabu. Maallaqa ani kaastamara keeti ani giiftira keeti yoon sitti ergee maallaqa sirraa muruu deemu obboleessa keenya dhaggeeffadhu. Ani akka giiftara keetitti yoo ati mootee sitti ergee waa'ee naaf fadhe sun naa goosisu mirga qabdana fakkaata. Yoo akkas hin taane maallaqa asirraa irratti obboleessa keenya. Taphaa asirraa irratti. Anaatu maallaqa isinitti ergee harargee King je'ii jeesse kaleen tana anaa miti. Kalee hoggo taphatu jiru tokko. Ana gaafa giiftii luulee wanni ergee harargee King isin gooyise micoodhaan. Micoo. Amartitti hojii gidee taphattee jaalaleetti sanaa mi giiftii erge maallaqa kiyyaan. Hedaniif. Ati gooyisii jee hin gooyisne mirga kiyyan soo maallaqa kiyya maaltu fide? Kana manguddoo maaltu fide? Soddaa maaltu fide? Maallaqa namaatiin dikteetara amma maallaqa siraa dhorkuu deeman obboleessa kiyya yoo player geemaraati. Geemarri uummanni giftarri kee yoo waan fedhe gooyise shaawora nama dhiisan waan fedhe nama gooyisan dhageeffadhu ani amma giftara keeti. Yoo yaada akkanaa akka qabattee deemte maallaqa kiyyaaf duuba deebisee nama birootii kannaa jechuudha. Si galtee suni kaastamara siraa dhorkanii jechuudha maallaqa giftara kee siraa dhorkanii. No geemar qofa osoo ta'een hawaasummaan kan jallee kan bannetti hawaasummaa stiifataa obbolummaa stiifataa. Adeera kiyya maallaqa kiyyatti kaniin asi kennutti yoo ati rakkoo qabaatte maallaqa kiyyan hin deeffadha. Rakkoo qabdaa yoo giftara si kannee si taphachiise geema. Rakkoo qabdaa. Dubbate maalire ani maallaqa sitti ergee yooniin utaalisiin jee ati utaalte nama utaalchiste mirga kiyya geemaa bar kun taphaa bar. Sanii miti baramma sanii miti. Ani walumattuun qabu jira walumattuu dhaggeeffadhu obboleessa kiyya. Akka harargeetti yooniin ani maallaqa kiyya baasee yoo lakkii wanni kuni harargeen Kingi maataatii yaani kompileen godhan taate Arsiin Kingi Jimma Kingi Shawaan Kingi jaati baasa. Finne baramma akkas jennee finne amma akkas jennee finne baramma. Amma koogaa na dubbachiise gaa guutaa akkaatis giftareef dhorkuu deemta goo waan ta'initi. Giftareef dhorkaa maal naa godha giftiin giftaraaf jinni. Tapha maa taphattare maallaqa maa namarraa baastare yoo giftara hin taphanne maa why you play game adeera kiyya. Annoo an kabajetti nama naan giftaraaf jinni an takka asirra geemaaf jinni illee qaballees maaliif geema taphattare? Geema kamaal? Geema gidee taphattu bar giftari gidee gama maal? Tapharee taphatu jirra gaas. Taphni maallaqa baratee. Maallaqa qofa kabajaa beenyummaa kiyya maallaqaan gurgurare. Hai as gubbaa gidee shaawara fudhadhu siin jaa. Geemara mataan si dhaaban niiraan si kan akka fedhan si godhan naan jettare mataan dhaabda niiraan hafu ni. Asne jarri ati kalee kana isaan niiraa tante adeera. Kalee kana isaan olle. Naa kan ni teetu baan amma maal naan jee naan jaa gurbaan kun. Okay, zamano laafi silaale amma keessummaa si jira keenya kan dhufe sineetiti akkasi taphata isaa irraa gaggeessina. Dhiifama jedhe gizee takka ibsaa kiyya waan amma laal ijoolleen sirratti namni biraas dubbii biraa fideetiti dubbii teetanarraa ni gabaabsina si gaggeessina leenca kiyya zamano obboleessa keenya. Akkatiin deemina gaa amma dhaggeeffadha qawwee smooth gorod please and respect si godhasin kabajaa obboleessa kiyya ibsaa qofa waan takka gaafadhan ibsaan obboleessa kiyya dhagee. Gabbuusteen see dhiifama. Kuma qaba waan naga aartee kan na buustee see yaari kaastamara dharaaf dhabbi jedhu. Abshir kaastamara. Maallaqa dubbiini. Aboo qoyme maallaqa miti namummaa caalaati. Ni dhufa maallaqni daleenee finna. Maallaqa yoon qabaane namummaa keenya ku shobba naaman. Haya. Zamano ibsaa kiyya. Galatu jedhe. Abshir ibsaa dhiifama anytime. Namni tokko tokko maallaqa wanta qabullee waanuma nama bituuf jaabeeta. Dhiifama illee jechuusaniif illee.
Hunduma keessanuu dhiifamaa yoo gaafii nagaa fattana gaafadhu akkuma namu an kabajaadhaan dhufee kabajaadhaan. Abshir wallahi no ibsahi ibsa miati haguma media ran nabe tulle wani nam Facebook ammatansus TikTok himmatansus ilaalchi kee namu akka min sifakan annama maki bulletiti san defense godmo wonni godu faadmo yaa jechuun anam na wallahi billahi kabajaa guddaa si qaba nama defense godullee jedhee si amana bulletti seeti amantii tokko walitti qabdanii oromummaa walitti qabnaa ganda walitti qabdanii soo kanaafiyyuu nama defense jedhee si kabaja si galee garuu ammoo giisota kan akka namni maallaqa kenneef akka mucaan mareef jedhu san waan arge jedhii kabajaa dursa boleessa waan mara duraa si galee maallaqa qabaatteef kabajaa yoon qabaan homaa siin godhu kabajaan guddoo kabajaa fi teessoo abbatuuf jala eegaa bakkee akkasiisan hin kenninidha si galee sanirraa achi yoo kaballeesse yookiin dammoo kana dharbee dhiifama obboleessa dhiifamuun caalu hin jiru. Abshir giziyon sin jala duble sahi giziyon sis makini su buleti tenya ni jalan waluma ni sin jalan amma ega so nuti sodda walitani waluma wal jalan obbole yani galato me sahiya atina me do khabajuna ma khabajana ma tille qabu makini su buleti tenya zamme wana kanati jira yona jet wajin nuti obbole yani kharu addan dein positivity wa hunda kharat sabgarte wa buluma kan yimsu wan jalate ni yimsu hatta yoo miira keessa galtee artee hawaasa kana mufachiiftelle anu buleetite sanii isin jaalladhe dhiifamallee yoo ta'u haa ta'u dhiifama jette kana caala maaltu nama gammachiise ibsaa kiyya akkaati amma dhiifama naan jette na ajjeese reefu dhiifama yeroo jettu niin gammade namni wanni dhiifama caaltu hin jirtu namni haasawa beeku dhiifamatti amana obbolummaatti amana kabajatti amana wanni wajji nama jiraachisu kabajaadha jaalala waan fedhe haa jabu namni tanama ittuma dhiiste ati namaaf jaalala kannitu namni ni aara si dubbata maakinis aartee waa deebisti yeroo kanammoo iflaaltee yoo hawaasni namni aaru guddaan jiraate nama olii miti abbaan fedhe namni hundi wal qixeettee egaa amanteetti namni ishiidhaan waa jabu yoo heddummaate obboleeyyan kiyya kun nama uffatanii jiran jettee ibsaa kiyya obboleeyyan kiyya ijoollee harargee dhiifama kabajaaf jaalala sii qaban atuu ka soddaadhaa kabajaaf jaalala warri keenya qabu sii qabu agartee dubbatte kabajame umrii dheeradhu ishiinis obboleeyyan ishii feetu waltumtee feetu wal arrabsitee an obboleettitee sanii maal feetan argee tiyya isiniin jaaladha yoo jette maal rakkoo qabaa nama caaltee nama dhoyta nama caalu yoo rakkoon akkasii jiraate anama kana hunda ishiin badii dalaydee wajjin itti haadul maakitana cabsina annama akkasiiti miti ana hattaa gizeen seenuu waliin haaseennu jedhee kalee hunda ishiitu waliin taphanne anjeeni no hedduu respect godhan jabduu teenya durirraa kaasee ishiinis na beekti annama akkasitti haala miidiyaallee fadhuu miti gizee takka dhufa amma inumaa zabana kana amma seenuu eegalee tiktook amma booda kana nama garaagarummaa irratti akkasitti dalaguu fadhuu miti nama obboleettii fiitillee xiqqeessuu fadhuu miti namni kiyya akka jabaatee mataa ol naa baasee naa dhaabbatuun fadha na jabeessiti maakiyyoo na bira dhaabbatte na bareechiti si galee kalee waliin taphatu turre ibsaa kiyya geema gizee taphannu annamni na waliin yeroo dhaabbatu kan ati jabduu teenya maakiin anaaf maakiin asirra waliin teenya yoo maakiin galatoom hin jenne zamaanoon obboleettii tiyya baga naa jiraatti baga waliin taphanne yoon hin jenne takkaa dabareen beeku akkasitti naaf rodhu zamaanoo dhiifama nan baha ibsas dubbiseetiniin eenyu zamaanoo ati soddaa gaariidha nama intalarraa fuudhanii kabajni kan kee gaarii tawaafufni kan kee naman quuquu ani yoo anis yoo nuufiteetiiti haala kan kee yeroo kallee waliin haasa'ullee baannu hoggaan laalu tawaafufni keetu nama gahaa ati soddaa gaarii namumatti deddeebi'anii irraa fuudhan malee namatti kaanfatanii miti soddaa nama jaalatu. Isa biraatiin ibsaa keenya qaalii ilma namaa kan bareedduu teenya takkittii teenya kabajamtuu olaantuu sagandi kun jaalatu fuudha kunis nurratti ulfina guddaadhaa hoggaa ibsaa argitan kabajaa hoggaa ibsaa argitan kabajaa isaa kannaa fi ibsalleen soddoominaa fi
kanatti illee akka nu laalu abdii guddaan qabaa dhaamsi siidhaamu ibsaa kiyya akka carraa ta'ee isin lachuutu ijoollee miidiyaati beekumtii guddaadha qabdanii hawaasa kanaaf waa hojjettanii hawaasa kanaaf dubbattanii mudannoolee isin mudattu kana ammoo irraa yoo dubbachuu baattanii irra ol aantanii mul'attanii gaariidha jeetii yaada maaliif jennaan amma fakkeenyaaf maakii yeroo dheeraa waan dhiirti Oromoo hin qabne qabdi. Dhiirti Oromoo tun irra hedduun isaa miira keessa galti. Politishaana gurguddaan kun miira keessa gala. Anamma nama isii dhaluu danda'u. Miira keessa hin gala. Garuu yeroo hedduu hoggaa ijoolleen isii arrabsitu hin kofalti. Natti tola. Namni akkanaa naannoo teenya keessaa bahuun, namni akkanaa dhaloota akkanaa keessaa mul'achuun na gammachiisa. Tokkoffaa namni kun yoo waa dalagutti hin jiraanne namni maqaa isii kaasu hin jiru. Yoo isiin hin sossoone namni isirraa waa eegu hin jiru. Tokko bareedina isii, amala isii, hojii isii kana hunda laalaniiti namuu waan ofii barbaadu itti kaa'uu barbaada jechuudha. Maaliif yuunifoormii isaa, huccuu aadaa isaa, wantoota babbareedu hundaa'u maakiin uffattee fi akka itti mul'atu barbaada jechuudha. Maakiin Harargee Kingi qofaa miti yoo danda'amtee Bahaddaar Kingi jettallee hin fadhan jechuudha. Maaliif beekumtii qabdi jechuudha. Nama beekumtii qabu kana ammoo garii akka itti beekutti itti hima, garii kadhatee itti hima, garii maallaqa kafalaa fi garii ni arrabsaa jechuudha. Yoggaa wanni kun hundi isin mudate isin miira keessan irraa galtanii haga jireenya keessanis tuqamee soddaa fi soddaatiin walitti buutullee ga'uu hin qabnu nu maakiin nu jalqabaa miti isii dhumaatillee miti nuuf. Intala isinii kennuun itti fufa. Isinirraa fuudhulleen itti fufa. Fuuldurallee amata kum tokko olillee walirraa fuunee walirraa horree jira jechuudha. Isa kanan dagatina. Yoo sii fi maakiin Harargee fi Baaleef warra jalqabaa of seetan hin dogongortan. Hin sayinaa. Isin dheedhii ganaa ijoollee amma dhuftan. Akaakuu abaabuu keenya isin dura wal fuudhee. Ijoolleen amma gabbaatee maakiin Baalee nu jalaa heerimtu jechuun quban qabdu Baalee takkaan dhageenye isaa.